odeeffannoo paargamaatti yonca'u William Saliba waliigaltee dheeressuudhaaf kan waliigalee Arsenal waliin taphataa murteessaa. Arsenal jechuun ni dandeenya Salibaanii waggootaa fi qindoominni Salibaa fi Gabriel Magalhaes Arsenal keessatti uuman olaanaadha kan ture ga'umsa kilabicha keessatti mul'isaa turaniinis dinqisiifannaa akkasumas ammoo leellifamaati kan taphattoonni kunneen kan isaan argaman qindoominni isaan Premier League Englandin Arsenal keessatti mul'isaati jiran xiinxaltoonni kubbaa miilaa hedduu qindoomina olaanaa jechuudhaan sadarkaa jalqabaa irratti liigichaan kan isaan filachaatii jiranuu sararratti Arsenal taphattoota cimsan keessaa jalqaba irratti ilamu Salibaa fi Gabriel Magalhaes kilaboonni Premier League England dabalatee akkasumas ammoo Champions League Europaatiin Arsenal irratti goolii galchuudhaaf kan isaan rakkataniiti jiranuu Premier League Ethiopia Premier League Englandin waggoota lama darbee goolii muraasa kan irratti gale Arsenal bara kanas taphoota 5 goolii 2 qofatu kan irratti gale bara kana liigichaan Arsenal fi Crystal Palace qofatu goolii 2 yookiin ammoo goolii muraasa kan liigichaan irratti gale Arsenal bara dorgommii kana dorgommii hundaanuu taphoota 7 kan morkatee taphoota kanneen keessaa garuu taphoota 5 gooliin osoo irratti hin galiin dirreedha kan ba'e Liverpool fi Manchester City qofatu Arsenal irratti bara dorgommii kana goolii kan galche Liverpool rukuttaa dabbiirraa Dominic Szoboszlai goolii inni galcheen Arsenal 1-0dhaan Anfielditti Liverpool kan mo'atame kanatti ammoo Emiratesitti Arsenal tapha Manchester City waliin tokko qixa baheen Erling Haaland taphaan goolii galchuun isaa ni beekama. Kanaaf Liverpool fi Manchester City qofatu goolii tokko Arsenal irratti bara dorgommii kana kan galche. Kanaaf ammoo gaheen William Saliba, Gabriel Magalhaes jalqaba irratti kan eeramu Christian Mosquera, Julian Timber, Ricardo Calafiori, Ben White taphattoonni sarratti isaa kunneenis ga'umsa gaarii sarratti Arsenal keessatti uummata kan jiran caalatti garuu kan qindoominni Saliba fi Magalhaes jalqaba irratti kan eeramu Salibaan erga miidhamee booda garuu Magalhaes fi Christian Mosqueraanis qindoominni uuman olaanaadha jennee kaasuu dandeenya. Garuu William Salibaan miidhamarraa bayyanachuudhaan ammas Arsenal tajaajilaatti kan jiru. Arsenal dhiyeenya waliigaltee Gabriel Magalhaes dheeressuun isaa ni beekama. Amma immoo kan Salibaa dheeressuudhaaf hojjechaa akka jiru The Athletic kan gabaase waliigalteen kan Saliba Arsenal waliin qabu bara 2027 waggaa 2 booda kan xumuramu ta'a. Real Madrid garuu taphataa kana mallatteessifachuudhaaf gara fuulduraatti amma irraa eegalee hordofaati kan jiru. Waliigalteen taphataa kana 2007 yeroo 2027 yeroo xumuramu bilisaan mallatteessifachuudhaaf Madrid hojii eegaluun isaa ni beekama. Madrid akkuma beekamu taphattoota waliigalteen isaanii xumuramuudhaaf dhiyaatee adamsaati kan jiru. Waggootaa fi taphattoota bilisaan mallatteessifachaati kan jiru. Kylian Mbappé taphataa paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 50 ol baasuu danda'u bilisaan kan mallatteessifatee isa dura Alaba akkasumas Rudiger faa bilisaan kan mallatteessifatee amma immoo taphattoota sarachisaa kan akka Saliba kan Liverpool Ibrahima Konate mallatteessifachuudhaaf hojjechaati kan jiru. Arsenal kana hubachuudhaan waliigaltee taphataa kana dheeressuudhaaf hojjechaati kan jiru. Waliigalteen isaa yeroo xumuramu mallatteessifachuudhaaf Madrid hojii eegalus garuu taphatichi Salibaanis Arsenal keessa turuudhaaf fedhii qaba kan jedhame. Kanaafis ammoo waliigaltee waggoota 5 Arsenal waliin isa tursiisu mallatteessuudhaaf akka ta'edha kan gabaafame. Kun jechuun hanga 2032 Arsenal waliin waliigaltee isa Arsenal waliin isa tursiisu guyyoota taanan ni mallatteessaaf kan eegamu. Osoo jennu taphataan kun goolii Arsenal kan gallittisu qofa osoo hin taane rukuttaa rogaa irratti Arsenal yeroo argatu Saliba akkasumas immoo Magalhaes goolii galchaati kan jiranu. Magalhaes goolii yeroo galchu Salibaan ammoo taphattoonni garee faallaa keessattuu goolii guddoonni goolii kubbaa rukuttaa rogaa harkaan akka hin deebisne goolii guddata dhorkuudhaan taphataa beekamuudha. Taphattoonni goolii guddoonni kubbaa
gara rukutaa rogaarraa dhufe harkaan akka ofirraan fageessinee fi taphattootatti danqaatti ta'uudhaan yookiin ammoo daandiitti cufuudhaan Arsenaal rukutaa rogaarraa goolii akka galchu taphattoota gargaaraa jiran keessas tokko. Kan ammoo torbee jalqabaatiin Arsenaal goolii 1-0dhaan Manchester United yeroo injifatu Altay Bayindir kubbaa rukutaa rogaa Arsenal irratti galche sana harkaan akka hin baasne Salibaan taphataa kana daandii yookiin immoo akka kubbaa kana harkaan rukunne dhorkuun isaa ni beekama. Kanaaf gama hundaanuu taphattoota Arsenal keessatti ga'umsa gaarii mul'isaa jiran keessaa isa tokko. Madridiin barbaadamus garuu waliigaltee waggoota 5 dabalataan Arsenal waliin isa tursiisu mallatteessuuf akka ta'e The Athletic kan gabaase kun leenjisaa kilabichaa Mikel Arteta akkasumas hooggansa kilabichaa dabalatee deeggartoota Arsenal fi oduu baay'isa jennee kaasuu kan dandeenyu. Odeeffannoo biraatiin ammoo Bayern Munich Michael Olise fi waliigaltee haaraa dhiyeessuudhaaf akka ta'e transfer market odeeffannoon waaree booda qabatee bahe ni addeessaa. Oliseen erga Crystal Palace irraa Bayern Munichiif mallatteessee booda itti ofiinsaan Bayern Munichiif goolii galchuu akkasumas ammoo kubbaa goolii galan hiriyoota garee isaatii fi mijeessee kennaatti kan jiru. Bara kana taphoota 4 goolii 3 galchuudhaan tokko kan mijeessee bara darbee goolii 27 irratti kan hirmaate Michael Oliseen goolii 12 galchuudhaan akkasumas ammoo goolii kubbaa goolii galan 15 kan mijeessee Michael Oliseen. Sababa kanaan Liverpooliin barbaadamaati kan jiru. Michael Oliseen bara dhufu Liverpool bakka Mohamed Salah buufachuu barbaada kan jedhame. Mohamed Salah umurii isaas deemaa waan jiruu fi ammuggamanumaan hooggantoonni Liverpool taphataa kana bakka buusuudhaaf hojjechaa akka jiran kan gabaafame. Kanaaf ammoo taphataa Bayern Munich Michael Olise akka ta'e transfer market kan gabaase. Kanumarraa ka'uudhaan Bayern Munich garuu taphataa kana tursiisuudhaaf waliigaltee haaraa taphataa kanaaf dhiyeessuudhaaf akka ta'e kan gabaafame. Odeeffannoo biraatiin ammoo Rio Nigomoha taphataa dargaggeessa Liverpool ga'umsa baay'isa mul'isaa jirudha. Jijjiiramee seenuudhaan Liverpool fi goolii injifannoo taphataa galchaa jirudha. Liverpool waliigaltee professional kontiraataa kan taphataa kana hanga 2028 kan mallatteessise Liverpool Rio Nigomoha umurii isaa 17 fi guyyoota 18 guunne kan ture. Amma garuu umurii isaa 18 waan guuteef waliigaltee kan professional kubbaa miilaa Liverpooliif kan mallatteesse. Kubbaa miilaatiin Premier League Englandiin taphattoonni umurii 18 yoo guutuu baatan waliigaltee kontiraataa mallatteessuu hin danda'anu. Sababa kanaaf Rio Nigomohaan umurii isaa 18 hanga guututti waliigaltee mallatteessuudhaaf eegaati kan ture. Amma garuu umurii isaa 18 waan guuteef waliigaltee Liverpool waliin hanga 2028 isa tursiisu kan inni mallatteesse. Taphataan kun Premier League Englandiin Liverpooliif goolii injifannoo galchuun isaa ni beekama. Liverpool St James Parkitti goolii 2 qixaa kan ture Newcastle United waliin ta'us garuu taphni sa'aatiin idilee xumurame daqiiqaa dabalataa 10 kenname 100 irratti goolii injifannoo Rio Nigomoha galcheen Liverpool qabxii 3 tapha Newcastle waliin morkateen 3-2 injifachuudhaan qabxii 3 argachuun isaa ni beekama. Kubbaa kana Mohamed Salahtu mijeessee fi garuu immoo Szoboszlai haalli inni kubbaa kana taphataa kana bira gahu taasisee taphataa cimaa ta'uusaa kan itti mirkaneessedha. Dominic Szoboszlai ofii rukuchuu dhiisee garuu isaaf dabarsee kubbaa kana isa bira akka geessuu fi kubbaa kana sontuqiin kan dabarsee Rio Nigomohanis ga'umsa baay'isa fayyadamuudhaan kubbaa kana galchuudhaan Liverpool injifannoodhaan akka itti dhufu taphataa gargaaree. Taphataa kun akaadaamii Chelsea keessatti kana dura achi keessatti kan dabarsee ta'us garuu Chelsean taphataa kana tursiifachuu hin dandeenye. Bara dorgommii darbe Liverpool Chelsea irraa taphataa kana garichatti kan makame umurii isaa 18 guutuu baatus garuu Liverpool keessatti ga'umsa gaarii mul'isuu isaatii wal qabatee amma umurii isaa 18 waan guuteef Liverpool waliigaltee seenaa kubbaa miilaa isaatiin kontiraataa jalqabaa hanga 2028 isa tursiisu Liverpool fi Rio Nigomoha kan isaan walii mallatteessan. Odeeffannoo biraatti hin darbu